السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هرتو تعافي كبجن تتكينيا. أكم نجي كبتني فيا كبتني جت جواتني. بقى نجي سني تهاي بقى نجي أنجراتني جتة. بقى ما جت نجي نبرد بسني فابا جتة. أران تنفتي عمال كبتي دفتي جتة. أران تنا سرپرايز أتاك كبدي دفه. سرپرايز كل مالي وجتة. كل أكم وقرتنا را قمت شون كبا. أكسي بنو ددي بدي تنتاوجرا. Gammachuun tiyya gammachuu teessanii jeetin viidiyoo xiqqoo maraa jeetin as bahee har'aan tana sarpiraayiz isinii fi baariif hin qaba. Isinis sarpiraayiz ta'uu deemtanii akkasii baariitti hin dawwalee qoottu hin jeeni dhufu jira hanga inni dhufu gaa xiqqoo inni isin haasawa. Akkasii har'a gammachuu hedduun qaba alhamdulillah rabbil aalamiin. Gammachuun ta'e maalii jettan boodan isinii booda bartan isinii fi baariif sarpiraayiz ta'uu deemtanii isin jeetin jira booda dhageessanii akkasii hordoftoota kiyya gammachuun qabaa. Hedduu gammachuun qaba. Inshaallah bismillah. Kan akkasitti gisee baar dhufee isiniif hima bahaar yoo itti gammade sarpiraayiz kana faallaan itti tahaa jechuudha. Maaliif faallaa taatanii jiran biraankii kana keessattis biraankiin irratti dalagaa. Garuu viidiyoo kana inni quban qabu viidiyoon hin jedhisa kaameeraa akka inni quban qabneetiin irratti hojjedha. Haasawaan keessaa baasuu fedhe waan kana itti gammadamu ittiin gammaduun baruu barbaade yoo itti gammadanis faallaan taasisan jeetin jira. Infadu waan akkanaa kana jeetin lola kaasa piraankiidha tun. Akkasii hordoftoota kiyya du'aa hin haagotan du'aa hin teessan hedduu na barbaachisa. Inshaallah kanaaf hin gammachuun qabaa isiniin jee nuti gaa warra jiru silattuu namni jiru yeroo takka gadda yeroo takka gammachuudha. Akkasitti tana jidduu arraan tana hayaatis yaadannee jira. Rabbi rahmata haa godhu faaya takka irraanfannee illee hin beeknu wallaahi takkaan irraanfannee ani gama kiyyaan aslan naqqaalidha hayaat rabbi rahmata haa godhu garuu jiruun addunyaa tanuma haadhaa fi ilmoollee addaanii bahanii hiriyaan hedduu jaaladhu hayaati nama akka malee jaaladhu rabbi rahmata haa godhu fi fuulli rabbitti haa tolu jecha kunoo guyyaa rabbiin dhaabbatu ji'a lama lakkootti hayaat rabbi araarama fuulli rabbitti haa tolu warra jannata rabbi haa godhu jecha isiifis du'aa godha hordoftoota kiyya. Akkasitti ani sarara sarpiraayiz kana qabadee dhufee jira hanga bahaar dhufuu yoo ture illee hin beekne viidiyoo keedhaan saddeetiin kaameeraa jabeeffateen taa'ee isa eeggachuudha. Akkas daawwattoota kiyya dhiifama nyaataa nafaana tura hanga sarpiraayiz dhuma kiyya nafaana tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kiyya sagalee makiinaan dhagee jira bahaar dhufee jira hanga inni dhufu taayitiin. Mira le jabeeffadhe. Oh. Roba jiran bayi tuh mana jari-jari? Hai. Roba jiran? Yo. Roba kan sen depan nih. Roba kaisan depan nih. Lu mau bikin juga? Kita akan ane sewa jujur kita. Malah ini juga. Wah, aku medura di mana sewan? Gambar itu medura di yang sih. Tamam. Tamam deh. Tadi ini jalan siang. Kamu Akan siang itu naratur tensin jawab. Guna anda. Enggak. Benar siang. Kanu mana? Kata ini. Mana gawe? Benar Mana? nanti. Mana sering tinggal. Hari akan 3 menit sudah kerja. Mana kemarin tinggal. Mana tahu makin awal. Oh sih kamu jadi mana dekat? Minha mala gata dia. Mantu semula. Guna nam dalam jingga. Guna habis salor. Ini kira mana deh sir? Saya ikut kira aku ziat terus tenda balik saya sih ikut. Arah itu nggak berarti bar. Tamam. Mana sih kamu? Wana kama sini fini mare.
ما عاديتي لا فرق نسوي نياتي نيات ما بس وانا قمت سمات تجرى ملاك لا ياد يعني وانا سيقمت سيقابا انا سيقمديت نجرى وانا قمت ايه مين عادل وانا سيقمت سو ما قمت سو ما لنا قمت jechuun waan si gammachiisu maati si gammachiisame? Waan na gammachiisu. Yaani addunyaa kanarra maati si gammachiisa? Addunyaarra waan na gammachiisu. Sila waan kun naa ta'e jettee gammaddu. Anis waan na gammachiisu ni qaba. Ani gama kiyyaa waan addunyaa kanarra na gammachiisu ni jira. Ati maaltu jira? Addunyaa tanarraa sadarkaa tokkoffaa waan na gammachiisu waan akka kiyyaatti. Akka keetti gaa'e? Ummaa kiyyaajii geessee fi silaajii dhabe. San inshallah namni barreessan. Akka kiyya kana gammachiisu. Ayyee lammataa. Haadhatii yoo soo lubbuun jirtu hojii geessee fi filaa jiru. San inshallah namni iyyaa isaati. Yoo tuyya na gaafattee hin baana. Yoo tuyya na gaafatte. Ayyee waan itti gammadu ayyee. Waan itti gammadu fayyaa qabaachuu. Nundi Silaa waan akkana. Nundi nagee fayyaa qabaachuu. Guddaan ta'a. Guddaan kana waan si gammachiisaa sila waan kun naa ta'e jette. Waan kun sila naa ta'e. Kanas waan si gammachiisu fayyumaaf wanti kanas kanuma. Maalirree wanni waan harkadde jettee ayyee. Harkadde. Maallaqa. Maalleen dhuma maali faayidaa? Maalleen ni namoonni fedha garuu. Duwwaan akka biree wanni bira. Ayyee. Fayyetti kaa'annu maallaqa. Ayyee maallaqa jettee hin baatu. Egaa. Baatutti maallaqa ol waan kun si gammachiisaa jetti yaada qabaa. Waan itti gammadee kana. Dhugaa maalleen jiru namaati. Maallaqa ol waan na gammachiisu waa siimee. Fakkeenya ijoolleen diinagdee qabaachuu, nagee qabaachuu, fayyaa guutuu qabaachuu, atilleen akkasuma nagee qabaachuu, kan inni itti gammadu jiruu xiyya keessatti kana ijoollee xiyya keessa nageeyaan jiraachuu. Gama biraatiin ammoo ijoollumti xiyya san keessa gammachuun jiraachuu namni maallaqa qabaachuu qaba. Waraqaa qabaachuu beeku. Jeebar maallaqa. Isaan miti jette maal yaa bira. Ayyee silattuu namni wayitee annisaa olaadda dhugaa jiru namni jiraachuu maallaqni barbaachisaadha. Ammaaliif na yaamtee hin jirrudhaanis maatu si gammachiisaa maal akkasii kaan na gammachiisaa. Ni gammadeetiin siyaamee alhamdulillah ni gammadeetiin siyaame gammachuun kiyya gammachuuteeti jeetii. Waan na gammachiisu qaaliin humni beekaa inni naa gammachiisu. Kanas beekee qaaliin ayyee kanis kaalaqmaa fidee waan kanas gammachuu kanas rabbumaa fidee bara. Akkan itti gammadu waan kana godhes durri rabbi alhamdulillah rabbil alamin galanni isaa faageewu. Gizee kanamaatti kutteenis gabbeen ture. Gabbeetiin. Maallaqa lafaa irratti. Maallaqa maqaa taasifamu kee. Haraam namaa lafa harkattee faatiin gammadee. Takkaani haraam namaas lafa harkattee beeku. Laani gammachuu waa'ee maallaqaa irratti walitti hidhamti. Ka maallaqa ani natti maallaqaa oli waan kun. Ati maallaqaa jettaan ani maallaqaa oli. Yoo ta'an na dhukkuba siin jenne. Garaa qabda. Maana afaan jettisa. Garaa qabda. Siinuutti hin jira. Na dhukkuba siin hin jenne wanni sanii aanu waa gabbees jette. Egaa haakima dhaqee hin ture. Gizee haakima dhaqee dhugaadha. Garaa hin qabu. Garaa qabda gammachuun tana kana achi naaf na gammachuun alhamdulillah. Maaliif garuu anaaf duraa miti ilmaan ni qabna. Ilmoon ni himaadha kan naa rabbiiti. Hedduun itti gammade. Hamzaan illee xiqqaa ta'us waan rabbi fidee taate akkas kanuma waan na gammachiisaayyee. Maal eegdisa? Maal irratti jirta? Maal irratti jirta? Siin dhagee fayyii waan barbaade. Uumaa akka namni waa jalaa badde. Hin gammanne dura siimutti hin jiraan. Hin gammanne? Gammadee. Baarru kan Mayyee maal jaa? garaa qabdan anjaarree maal jaanii maal? Garaa qabdee yaani. Anu shakkeetiin akkuma dhaqee garuu hedduun na xaxxalisaa torbaan kana saniif hin dhaqe.
Dubbat duree wayi. Ilmoon baara Firankii ta'uu deemta. Ilmoo maal? Yaa. Waan baarjuu laalaadha. Eenyu? Amma baraate Firankii keessa jiru wallahi gammachuun tiyya gammachtee jeetin jarjarsee si yaame amma Firankii keessatti si jira. Wallahi jettaadha. Eega. Akkam garaa qabdi. Baraan taphatti hin jiru wallahi gammachuun tiyya gammachuu ta'eeti jeetin si yaame jarjarsee. Wallahi. Moos hin taane. Garaa qabdi yaa. Garaa hin qabee. Alhamdulillah belum. Ammas. Ilmoon naaf duraallee hin jiini. Eebni maali? Hedduun itti gammade. Waan itti gammadee sababa illee ni qabaan. Ni beektaa. Keenyaanis waan ni gammadee xixiqqoo agartee. Dhugaan akkasii hin jaani? Dhugumaan nan jaa. Sababa itti gammadee illee ni qabaan. Ilmaan illee ni qabna alhamdulillah. Garuu tana hin beeku waan itti gammadeef sababas ni qaba. Maaliif itti gammadu? Waan itti gammadu. Inshaallah bismillah rabbiin jee ilmoon tun ilmoo fayyaa qabaattee dhalattee akkasittiin maqaallee itti muugata jee kataa illee beeku ganaadha. Ganaa ji'a takkaa fi maali waan guddoollee miti beekta. Bas dhalaa dhiira litaaf addaa bahuu siin geenye garuu ilmoo fayyaa qabdu rabbi naa kennina. Maqaallee itti muugasa jee itti yaadeetiin saniif jechaan gammadee gammachuun tana. Yoo dhalaa taate inshaallah biiznillah. Tamam. Hayaat jeetiin muugasa jeeti maqaasiti. Rabbi rahmataa godhu. Tamam. Amma dhugaan garaa qabdi siin jaani? Garaa hin qabu. Tokko jiba siin taatu biraan anjamatti siin jiru. Gammachuu ta'e lamaan siin jaarra. Rabbiin gaa nagayaan. Osoo Hamzaa namatti akkaafi haati jedhaniiru. Hamzaan guddaa dhugaa. Waan rabbi fideetu bakka bira. Hamzaan guddaa deemu. Garuu rabbiin ilmoo nagee fayyaa qabdu. Bakkee keessa dhalattuuf rabbi naa kan. Maaliif oggaa akkuma deemtu sana yaame? Haali waa akkanattu yaadere kanaaf yaadere. Dattalas naani ka'ee kutere atis ganaan duraan baane. Kijibaa. Kijibaa miti ammas achitti silaasitti hin dawwalu. Amma nuyi sigaa gandaan waamtee ta'a. Dhaggeeffatu baatti siif bilbilu sapiraayisii godhaa jechuun. Useetiin akkasii kunoo amma siin. Gammattee immoo gammadde immoo. Nama nu maaliin gammadan kijibaa? Way baar wallahi waan akkanaan kijiba isaa way wallahi hin jiru. Maal taate isaati? Kaameraa majliisa lafa isa Firankii Astaghfirullah. Kaameraa barbaadde ture kaameraa hin jiru. Kaameraa Firankii fi kun walaadha. Amma kun sapiraayis hin jee waa hunda haasee kan Firankii akkam jettaa. Gammachuuti lamaan hin jee waraabara. Rabbiin ilmoo bakkeen geessee dhalattu rabbi haa godhu. Akkasitti amma laal keeka keenyas murree nyaannee bunas dhuunee akkas gammachuun itti fufti jechuudha. Tamam, ablee fitee dhufa. Gammattee moo gammadde? Ablee tamaan. Akkasatti murree ni xiqqaatte si xiqqaatte. Ablee tamaa ablee. Bas. Maka gua menuhi mahal gua wallahi yang jaman gua ni. Wah anjama miti wallahi anjama weh. Anjama kun juga dah. Wallahi anjama dan weh makara pingfa sao tio. Hah? Ya takkallen kan ne berarti. Ya dan takap pasti ni namanya. Ya ada orang yang maling kan. Akkam ni namani sabar simut tunjuru. Nama neo Amma kan. ga anti yes na rambelle si amma ga mufti. Mungkin orang bilang. Simut makara pitin ka kan wani jire. Yoo dhugaate jiruun duniyaa silaa gammachuu fi gaddinii sol bira. Akkasuma yeroo takka gaddee gammachuu san haaluma jireenya ilma namaati. San rabbi harkaa qaba beekte. Aye, maal jetti?
Wallahi yoo dhugaa ta'e waan hin jiru hin beeku. Dhuguma waan jettu Yoo dhugaa ta'e ani ilmoo harkachuun anuma gammachiifti. Ilmoo nagee handalattoota fayyaa guutuu qabdu rabbii haa godhu. Garuu haa ta'uu dhi. Maal? Haa ta'u kan jedhan kaayinga. Haa ta'uu waa ilmoo irraan jenneera. Isin bar jiruun addunyaa tanuma baay'ee. Jiruun addunyaa silaa takka gammachuus akka Gara gadda. Kana keessatti isaan irra biraa taa'uu faayaatti. Filattuu duuti hayaati. Akka hanyee gartee fi yoo ilmoon tun dhugaa taatee haftee dhugumatti hayaanna yaadachiifte. Maal faayaatis waan jechaa turte naatu beeka. Garuu isii fudhatee rabbiin irraa baatuma tana keessa baatuma lama kun Rabbiin barbaada haadha. rabbi wanne Haadharraa ilmoos ni fuudha. Ilmoorraa haadhas ni fuudha. Tun amri isaati. alaa kulli haal bakka gammaddee walumaanuu bakka gammannee ilmoo Anis waan itti gammade ilmoollee ilmoo ni qabnaa garuu hedduun waan itti gammade kanaafi. intala rabbi siif haa ta'u. An dhiiraan fadhallee qajeelatti. Laa dhiira intalumaa isaati meeshaalee. Rabbumaan beekaa garuu intala rabbi haa godhu. Intala rabbi haa ta'u. Goota na bilbilaanis nuun himtuu akkasiin naa barsiisa. Leeshin bilbilaan si maali? Ani akkamitti gammade naa beekaa kana. Bilbilaan illee himuun feene. Mallee isaa nutti hin jiru. Yaa Rabbi. Waraqaa si garsiisure? Wallaahi illee itti kaayi. Maqaa Rabbii akkamitti fedhe ni beekta. Raangiin dachii balleessine haatti hin baaree onni kun raangiidha. Ani maqaa Rabbiitiin waan jabaa malee maqaa Rabbiitiin akka fedhe ni beekta. Hayyeenya adda makeera. Bunas nuti hin dhaaba. Kanas tolfadhi taa'e gabboon hin jirtu waraabaa. Ammaa hidhaan jira gabboon jira. Laagaa jechuun gammachuun keenya asumaan xiqqoofna. Gammachuu. Baa? Eessa deemtisaa? Sammaa laafa ruunde. Gizee si harkummoo itti gammadee na fakkaata. Gammadee moo gammadee ammaati? Ilmoo duraanii sana akkaan itti gammadu nu hin beeku. Akkuma takka na qabbanaa ture maal? Si qabbanaa uumita qabdu waan na godhee jira. San barre. Anis akkasuma garuu jiruun tun akkasuma. Akkuma takka gammachuu akka gaddaa. San amri kaaliidhaati. Amma nyaaddume gammadee mee? Wallaahi yoo dhugaa taate gammadee akkuma ati jette gammachuu fi gaddi silaa wal bira ilmoo nagee handalattee bakka geessu rabbi siif haa godhu walumaanuu nu haa godhu. Garuu Hayaa gammadee gaa. waa hundaafuu bakka rabbi siif kan bakka rabbi nu kan ilmoo nagee handalattee guddattu ilmoo uumaa guutuu qabdu fayyaa handalattu ilmoo islaam rabbi haa godhu keessattuu intala dhalaa rabbi haa godhu. Garuu ani erga gammadee ani beektee ammallee dhugaa ilmoo kannaa rabbiiti.